Ashama kabajamtootaa fi jaalatamtootatti guyyaa harka fuune siniin jedha. Ergan viidiyoo hojjedhee tureera jechuudha. Har'a garuu dirqama hojjechuutiin dhufe jechuudha. Gaafa diinni tokko gadi ba'ee kan Oromoon akka ijaatti ilaaltu wayi jechuudha. Kan Oromoon akka ijaatti ka ija kama fakkeenyaaf namni ijasaa akkaataa ijasaatti kunuunfatu hundi keenya ni beekna jechuudha. Sinii galee raachoo jechuun reefuma babba'uu jammara. Reefuma jechuudha kan inni ba'uu jammaree miidiyaa kanarrattis immoo madarakii irrattis immoo akkuma Hacaaluu Hundeessaa reefidha jechuudha kan inni mul'achuu jammaree. Haa ta'u bakka gurguddaa konferensiitii wanni madarakii gurguddaa irratti jechuudha kan inni mul'ataa jiru. Isuman uffata aadaa uffatee maalummaa saba isaa maalummaa isaa ijaa ibsuuf malee ijaa ibsuun malee jechuudha nama takkitti tuqin beeku saba kamiyyuu itti bu'een beeku jechuudha. Raacheen eenyuyyuu jechuudha karaa kamiinis taanaan karaa kamiinis namatti bu'een beeku. Mucaan kun akkaataa itti dhalates akkaataa maatiin isaarraa dhabamanis akkaataa itti guddates isaa fi Rabbi qofatu beeka jechuudha. Sinii galee nuti gaafa har'a inni ol ka'ee mul'atee ani jira Oromoon anaaf abbaa kooti anaaf haadha kooti jedhee gaafa lapheesaa dhaatee gadi ba'ee dubbate malee nuti argineerraa. Gaafa inni rakkate gargaarreerraa. Gaafa inni waan nyaatu dhabe gargaarreerraa. Hin gargaare rakkatus beela'us dheebotus gaafa ofiisaati iddoo jiru gaafa gadi ba'ee nutti himu rakkoosaa barre. Sinii galee miti har'a immoo diinni ija keenyatti dhaadhataa jirti jechuudha. Keessumaa raachoon ajjeefamuu qaba. Akkuma Hacaaluu Hundeessaa sana ajjeefamuu qaba jedhame sana raachoon maal godhe raachoon maal sin godhe lafa keessan irra hin deemne maqaa keessan hin dhoofne aadaa isaa aadaa isaatiin haa boonu aadaa isaatiin haa bashannanu aadaa isaatiin akka barbaade haa ta'u saba kana jedhee maqaa hin dhoofne. Sinii galee dhimma mataasaa jireenya mataasaa jiraachaa jira. Aadaa isaa ibsataa jira. Sinii galee miti sabni kun saba akkasiiti sabni kun gandaan guyyaa takka gadi ba'ee dubbatee hin beeku. Maaliif waan keessa darbe beeka waan ta'eef. Har'as immoo guddinatti deema waan ta'eef sadarkaa guddaa irratti deemaa jira waan ta'eef. Kanaafuu adaraa keessan warroonni raachootti dhiyaatan sheer godhaa. Viidiyoo kana sheer godhaa. Hundi keessan immoo sagalee ta'aafi. Hundi keessan gaafa raachoon waa tokko ta'e rukutame madaa'e nuun jedhan shaangulliitii boo'ichaa fi footoo raachoo finnee piroofaayilii keenya irratti laxxafuun nuufis faayidaan qabu sinnis faayidaan qabu jechuudha. Sinii galee ammaan qabnee kunuunsachuu qabna ammaan qabnee eeggachuu qabna raachoo. Bakka jirtanitti iddoo jirtanitti hundi keessan raachoodha sagalee ta'a. Raachoon immoo kanaan booda of eeggannoo isa dhumaa godhuu qaba. Namni raachoo nyaatu halagaa miti. Namni raachoo nyaatu baadaa miti. Amaara miti. Saba kamiyyuu miti. Numatu deebi'ee wal nyaata. Birriidhaan. Kiristoosii birriidhaan itti bitamne numatu nu nyaata. Numatu deebi'ee wal nyaata waan ta'eef adaraa keessan raachoo bakka argitan hundatti eeggannoo godhaafi. Ani kana bichaan sinii dhaama. Boru raachoon akkas ta'eera. Boru raachoon akkas ta'eera jennee bakka deemnu bakka viidiyoo isaa hundatti yookiin dhaqnee piroofaayilii isaa yookiin dhaqnee tiktookii isaa guddisuurra har'a kana raachoon maal ta'ee diinni maaliif itti dhaadhataa jira diinni kan maal godhe maal godhe raachoon ajjeefamuu qaba. Maal godhe raachoon sangaa namaa hatee sa'a namaa hatee madarakii irra immoo haa utaalu haa taphatu akka barbaadetti haa bashannanu. Qee abbaa isaarra bashannanaa jira bar qee namaarra bashannanaa hin jiru bar. Sinii galee lafa abbaa isaarra bashannanaa jira bar qee namaa dhaqee irratti utaalaa hin jiru. Warri qeeshii fudhattee nurraa lixxu gadi intala haadha gadi walitti baana dhugaa Rabbi gadi walitti baana. Hande
namni yoo oluma bahee gizuma takka bakka ijuma miidiyaa irratti ijuma addunyaa irratti yoo mul'ate ajjeefamuu qaba Hacaaluun Hundeessaa gaafa dubbatu ajjeefamuu qaba eentan yooni maanya Hacaaluun ajjeefamuu qaba torbee kanaasitti ajjeefna gaafa ajjeefne argitu akkuma inni jedhe torbee lamaan jidduutti ajjeesanii fidanii nuu kennan reeffasaa kanaafuu ofumaa iyyuun nuu faayidaan qabu ummanni walitti kootaati share comment godhaati sinis viidiyoo hojjedhaati gurbaa kana eegduun namni lama eegduun qaxaramnaaf bakka ittiin deemetti hin eegama jechuudha kanan sinii dhaama bakka jirtan hundatti immoo kadhannaa godhaafi mucaa kana amantaa keessanii dhugaa siniin hin jedha amantaa keessaniin kadhannaa godhaafi booda goota keenya maalii keenya raachee keenya jechuurra amma raachee eeggadhaa ija diinaa keessa seenee jira mucaan ija diinaa keessa seenee jira gaafa uummata Oromoo keessa namni takka ol kaatee mul'attu ija diinaa keessa seenti waan ta'eef diinni immoo gaafa namni tokko Oromoo keessa akkas ol bahee mul'atu ishuma ol baatee mul'atte sana akka wanni qanaxasanii gaddarbanii jechuudha kokkee kutanii gaddarban akka namni goommanaa fi shunkurtii ciruutti ciranii gaddarbanii yeroo tokko akkasuma morma ol baafatte borus akkasuma ciranii gaddarbanii jechuudha kanaafuu eeggadhaa isiniin jechuu barbaadeen rabbi otoo imimmaan naqabaa jiruutu imimmaan kiyya dhoowwachaa jira kanaafuu hundi keessanuu bakka jirtan hundaatti viidiyoo dalagaa diinni nutti kaatee jirti diinni miidiyaan kun muluu akkatti raafamaa jira isinii galee miti warroota adii irreecha irratti dhufanii hirmaatan isaan gadi galabbaxanii arrabsaa jiran diinni jechuudha irreecha yoo ta'e immoo irreecha sirna irreechi aadaa keenya maalummaa keenya gaafa itti ibsannudha bar maalummaa keenya gaafa ittiin bashannannudha bar yeroo kam argisiifannaree kan irreecha irratti argisiifanne Oromoon eessa akka jiru isinii galee eessa akka jirru maal akka taane baay'inni keenya eessa akka jiru kaabaa kibbaa walitti dhufnee kan aduu irreechaa sana waliin argine gaaf kam kan diinni nu argitu dhugaan saniin jedha gaaf kam kan diinni nu argitee mataan gubatu guyyaa kana jechuudha amma argitee mataa ofirraa ciraa jirti jechuudha gaalaa muka dhadha dibdee gaalaan bishaanitti sagaddee gaalaan iyyisiisaatti qabaate akkanatti ciraashii qabaate jechuudha dhugaan saniin jedha ciraashii qabaate akkatti iyyisiisaa iyyitu ittuu ganaa akka turistitti jechuudha addunyaan buluu dhuftee kan daawwattu Finfinnee keessatti inshaallah sinii galee kanaafuu sinimmoo bakka jirtan itti tuqaa akkuma horiidha nuun jedhan sanitti horii taane nama taane maalummaa keenya akkatti laphee dhaannee itti argisiisuu qabnaa jechuudha sinii galee miti gaafa isheen diina taate nama ija keenya gizee takkitti nama keenya keessaa bahee gaafa madarakii tokko taqoxaaxare ija diinaa keessa gaafa seene anuma sijjeesaa dhagadi bahe kanammoo nuti akkan hin duune kan hin godhanne nudha kanaafuu share like comment gochuudhaan viidiyoo kana dhugaan sinin jedha irratti qaxxalaatii akkuma mataa keessaniitti dhugaan sinin jedha sagalee ta'a namitti immoo natu ajjeesisiisa Finfinnee keessatti jette san dhageessaniiti waan isaan jedhan argitanii kanuma siniin jedha share like godhan waan biraatti kun akkuma Hacaaluu miidiyaa wanni taqoxaaxare madarakii waan biraatti kun tibar diinni kan nan ajjeesatti kanuma